Haa, akkam jirtu maatii daawaa keemistirii yeroo darbee kan nuyi wajjin ilaalaa turre keemistirii teensi jalqabnee turre. Amma immoo kan nuyi wajjin ilaallu keemistirii kutaa salgaffaa boqonnaa tokko yookiin yuunitii chaaptarii waanidha kaanee wajjin ilaalla. Kanaaf sabskraayibii gochuudhaanii warroonni illee kutaa 8 barana ministirii fudhatanii milkooftanii isinii milkaa'e kan bara dhufu yoo ammaa kaatanii jalqabdanii isin fayyaduu danda'a. Waan tokko tokko haaraa isinitti ta'u Ingiliishiin haaraa namatti ta'u hin jira. Garuu dursitanii afaan Oromoodhaan hubannoo isaa yoo argattan gaariidha. Kanaaf chaanaalii kana sabskraayibii gochuudhaan jalqabaa. Torban torbaniif viidiyoo haaraa waan isinii gadhiisnuu fi keemistirii fi kan nuyi har'a wajjin ilaallu isa isinii kutaa 8tti saayinsii waliigalaa jettanii barattanii keemistiriin, fiiziksiin, baayoloojiin saayinsoonni sadan keessa jiranii adda baasnee kan ilaallu ta'a. Yuunit 1 irraa kaanee wajjin ilaalla. Yuunit 1 isaas akkas jedha. Chemistry and its importance jedha. Kan nuyi wajjin ilaallu keemistirii maal akka ta'ee fi akkasumallee faayidaan isaa immoo maaliifin baradha keemistirii kan jedhullee irra wajjin deebisna waan ta'eedhaaf amma xumura wajjin ilaallu kanaatti nu wajjin tura. Viidiyoo kana share sabskraayibii yoo gootan immoo waan guddaadha. Viidiyoo kanarraa akkasumatti argattu waan ta'eedhaaf sabskraayibii yoo gootan immoo nu jajjabeessaa jechuudha. Galatoomaa dhuma boqonnaa kanaatti kan isin bartanii keemistirii ibsuu danda'uu qabdu. Iskooppii isaa yookiin immoo eessa irratti akka inni hojjetu akkasumallee keemistiriin, fiiziksii, baayoloojii akkasumallee jiyooloojii fa'aa wajjinii hariiroo maal maal qabaa kan jedhu akkasumallee keemistirii immoo yoomiin fayyadama akkamitti fayyadama qonna keessatti, fayyaa keessatti, nyaata oomishuu keessatti akkasumallee biildiing konistirakshinii garaagaraa keessatti yoomiin fayyadama warshaalee Itoophiyaa keessa jiranii garaagaraallee baruu dandeessu jechuudha. Kanaaf haa jalqabnu. Akkas jedhee jalqaba. Since chemistry is so fundamental to our world, it plays a role in everyone's lives and touches almost every aspect of our existence in some way. Keemistiriin fundamentaalii yookiin immoo bu'uura addunyaa kanaa kan ta'edha. Akkasumallee jireenya guyyaa guyyaa keenya keessatti iddoo baay'ee kan ga'ee tokkodha jechuudha. Chemistry is essential for meeting our basic needs such as food, clothing, shelter, health, energy, clean air, water and soil. Akkuma beekamu egaa keemistiriin kan inni barbaachisaa ta'ee fi jireenyuma guyyaa guyyaa keessatti jiraannu keessatti wantoota bu'uuraalee barbaachisoo jedhaman kanneen akka nyaataa, uffataa, bakka jireenyaa, fayyaa, inerjii garaagaraa, anniisaa, qilleensa kana gaarii fudhachuu keessatti keemistiriin gahee baay'ee taphata. Garuu immoo akkamitti isa jedhuu fi kan wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Amma xumuraatti nu wajjin tura. Sabskraayibii godhaa akkuma jedhee sabskraayibii gochuu hin irraanfatina. Gara definition isaaniitii fi iskooppii isaaniitti dabarraa jechuudha. Tokko tuqaa tokko definition and scope of chemistry jedha. Kan nuyi wajjin ilaallu egaa keemistiriin maal akka ta'e akkasumallee eessa akka inni gahudha jechuudha. Definition of chemistry jalqaba irratti yoo ilaalle in this section are going to be dealt with. The first is definition of chemistry which will be followed by scope of. We shall begin by definition chemistry first. Kan nuyi wajjin ilaallu egaa jalqaba definition isaa wajjin ilaalla akkasumallee scope isaas ilaalla jechuudha. Akkuma beekamu egaa keemistirii jechi jedhu kuni maal jechuudha? Keemistiriin kun maalodha jechuu dandeessu? Kutaa 8 duraan ture amma garuu hin jiru waan ta'eef kaarikulamii haaraa kana keessa hin jiru saayinsii waliigalaa wajjin walitti dabalame waan ta'eef keemistiriin kun maaliif adda ba'e maalodha hiikni isaa immoo kan jedhuu fi keemistiriin is a science that deals with the property, composition and structure of substances. The transformations they undergo and the energy that is released or absorbed during the process. Egaa keemistirii asitti bartu keemistirii jechuunidha. Akkuma beekamu saayinsiin bakka lamatti akka qoodamu beektu saayinsiin naachuraaliidhaa fi sooshaaliidha jechuudha. Achi keessaa maalodha keemistiriin kun naachuraalii jalatti ramadama. Naachuraalii jalatti ramadama. Gaafa naachuraalii jalatti ramadamu kun immoo maaliif naachuraalii kan inni qoratu wantoota lubbuudhaan jiranidha. Fakkeenyaaf wantoota lubbuudhaan jiran gaafa jennu piroopartii isaanii piroopartii wanta ta'e tokko amala isaan qorata, kompoozishinii isaan qorata, qabiyyee isaa. Amma fakkeenyaaf waanuma beektan tokko buskutii maalirraa hojjetame buskutii yoo fudhattanii buskutiin kun maalirraa hojjetame qabiyyeen isaa ingiridentiin isaa maalidha jedhee kan qoratu keemistirii kanaa jechuudha. Akkasumallee istiraakchar of sabistaansii wanti tokko istiraakchariin isaa maalidha mooliikiliin bakka garaagaraatti gaafa qoodamu maalni istiraakchariin isaa fakkeenyaaf diipparii gaafa keessa gallettanii maayikirooskooppii jalatti fakkeenyaaf baala yeroo ilaaltanii liifiin intarnaaliin isaa gaafa mul'atu istiraakcharii kana kan qoratullee isaa jechuudha. Akkasumallee elementii fi koompaawundii garaagaraa qabiyyeen isaanii guddaan akkuma beekamu elementootaaf koompaawundoota garaagaraati kan qoratudha jechuudha. Akkasumas illee
wanti tokko enerjii tokkorraa gara biraatti yeroo jijjiiramu yookiin immoo enerjiin hin badu uumamus akkuma jettanii wanti tokko gaafa waan tokko irratti jijjiiramu fakkeenyaaf waraqatiin gubata gaafa gubatu immoo dhaqee daaraa ta'a. Maan akkamitti jijjiirame jedhee kan qoratu keemistirii kanaa jechuudha. And the energy that is released or absorbed during these processes. Gaafa qeyyaraman kana immoo fakkeenyaaf gaafa waraqati tokko gubatu yookiin gaafa kunnu maaltu ta'e enerjiin hin gadhiifame moo fudhateeti moo gadhiiseetu gargarcite jedhee kan qoratu keemistirii kanaa jechuudha. Isinii galeera gaaffii yoo qabaattan koomentii jala kaa'uu dandeessu. Keemistiriin kaa wantoota beeqa qabiyyee garaagaraa amala isaanii istiraakcharii yookiin caasaa isaanii keessa galtee fakkeenyaaf kan irratti xiyyeeffatu elementii fi kompaawundoota garaagaraa akka ta'e hubachuu danda'uu qabdu jechuudha. Inni kan biraan kan nuyi wajjin ilaallu sabistaansiidha. Gaafa sira jennee substance gaafa jennee element substance. Substancein kun maalidha jennee yoo ilaalle is a particular kind of matter with uniform properties. Substance jechuun substance gaafa jennu wanti tokko fakkeenyaaf wanti tokko baay'atee jira yoo ta'e achi keessaa amala wal fakkaataa kan qaban amala akkasumallee amaluma guutummaan guutuutti wal fakkaataa kan qaban fakkeenyaaf gooldii, silverii, waatarii, sooppii, teebilii, sooltii faanii kun maal jedhamu sabistaansii jedhamu jechuudha. Isa particular kind of matter wanta hangaaf bakka qabatu keessaa ta'e wantoota amala wal fakkaataa qabaniin sabistaansiidha jechuu dandeenya jechuudha. Akkasumallee inni biraanii maatariidha. Sabistaansii maalidha jenne maatarii keessaa tokko jenne maatariin kun immoo maalidha? Akkuma isin wanta afaan Oromoon isaa wanta isa jennudha. Wanti immoo wanta hangaa fi bakka qabachuu danda'udha. Isa jennudha jechuudha. Matter is a physical substance that which occupies space and possesses rest mass. Maateriin kun immoo wanti kun immoo maalidha jechuudha. Physical substance wanta mul'atu wanta fiizikaalii qaqqabatamuu fi ijaan argamuu danda'u ta'ee kan maal ta'udha kan bakkaa fi hanga qabachuu danda'udha jechuudha. Fakkeenyaaf kitaabii, peensilii, televezyiinii, istoolii, boolii garaagaraa jechuu fudhachuu dandeessu jechuudha. Kunneen maal jedhamu jechuudha maatarii jedhamu. Guutummaan guutuutti wanta hangaaf bakka qabee qabatu jechuudha. Daftarri keenya kitaabii keenya bakka qabachuu danda'a kanaanii maatarii jedhamuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan immoo kan wajjin ilaallu the property of substance is its attributes, quality or characteristics. Egaa property gaafa jennu amala jennirraa amalli substaansii tokko immoo maalidha jechuudha. Attribute isaa amala isaa amala jechuun akkamitti bakka kamii jaallata bakka kamiin jaallatu waan akkamii immoo filata waan akkamiin filatu akkasuma quality qulqullina isaa qulqullina isaa akkamii kan jedhee qoratu characteristics isaa characteristics gaafa jennu amala isaa qabiyyee isaa attributive characteristics wal xixiqqaa. Every substance in the universe in which we live has its own properties by which we can distinguish it from other substance. Kun kan jechuu barbaade egaa yuunivarsiitii keessa jiraannu kana keessatti hawaama nuyi keessa jiru addunyaawwan nuyi har'a keessa jirru keessatti wanti tokko waan tokko irraa kan adda baasu kan isin dandeessisu amma kee namoota lama wal fakkeessisu adda baasu kan isin dandeessisu maaloo jechuudha. Bifa isaa amala isaatii jechuudha. As keessattis qabiyyee wanta tokko sabistaansii wanta tokko adda baasuu fi is own propertyidha jechuudha. Amala inni qabudha. Propertii isaa irratti hundooftanii kun kana jechuu dandeessu malee tun amala qabu ta'e akkuma ittiin adda baaftanii hin qabdan turtanii jechuudha. Isinii galee. This is because every substance has its own unique composition and structure. Amala kana kan inni qabaachuu dandeef immoo maaliifi waan ta'e tokko addaan qaba jechuudha. Unique composition and structure. Caasaa addaa fi akkasumallee qabiyyee addaallee qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf water is a substance that has no color, taste and shape. Fakkeenyaaf amala gaafa jennu amala fakkeenyaaf bishaan fudhadhaa. Bishaan maalidha? Kalarii hin qabu. Teestii yookiin dhamdhama hin qabu. Akkasumallee sheeppii hin qabu. Boca illee hin qabu. Bishaan bocuma qodaatti naqamee fakkeenyaaf siliindariitti yoo naqamee bofuma siliindarii kanaa qabaata malee boca kana dhaabbataa hin qabaatu jechuudha. Kanaafi asirratti amalli sirriitti isinii galeera yaada. Akkasuma inni kan biraan immoo compositionii. Composition jechuun qabiyyee waan tokkichaa. Is the nature of something ingredient or constituent. Kana jechuun fakkeenyaaf buskutii fa'aa tokko gaafa bootolii bishaanii tokko fudhattanii ilaaltanii maalidha jechuudha. Ingredient jedhanii irratti barreeffamanii jiru. Warroonni sun maalidha jechuudha. Warroota isaanii composition isaanii jedhamu. Waan isaan irraa dhufan
walitti dabalamanii waan isaan irraa dhufanidha jechuudha. Qabiyyee isaaniitii jechuudha. How a whole or mixture is made up. Walitti dabalamanii guutummaan isaa akkamitti akka uumame illee compositionii kana adda baasuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf table is a salt chemically composed of the elements sodium and chlorine. Akkuma kutaa gara gadiitti baratanii dhuftanii fakkeenyaaf saaltii kana yeroo fudhattanii saaltiin maalidha jechuudha. Ashaboo isa jennu. Ashaboon kun maaliif maalirraa dhufe jettanii baratanii soodiyeemii fi soodiyeem ayinii fi kilooriin ayiniidha jechuudha. Isaan kun walitti dabalamanii maal ta'an? Saaltii ta'an. Gaafa saaltii ta'an kana qabiyyeen saaltii kana maal godhachuu dandeenya jechuudha. Soodiyeemii kanaa fi kilooriinii kanadha jechuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kompoozishinii jechuun isan irraa dhufedha jechuudha. Isan dhufee irraa uumamedha jechuudha. The arrangement and the relationship between the parts or elements of something complex known as structure. Egaa istiraakchariin caasaa isaa jechaa turreerra. Istiraakcharii jechuun immoo maal jechuudha yoo jettanii is the arrangement and the relationship. Haala wanti tokko ittiin arreenjii ta'ee fi akkasuma hariiroo isaan gidduu jiru. Elementii isaan gidduu jiru sana akkaataa inni itti arreenjii ta'ee jiru. Vertikaalii, horizontaalii akkaataa inni itti arreenjii ta'ee jiru suni hariiroon isaan gidduu jiru maal jedhama jechuudha. Istiraakcharii jedhama jechuudha. Example, the school buildings are made up of roof. Fakkeenyaaf school building yookiin immoo manoota mana barumsaa keessa jiran yoo ilaaltanii ruufiirraa ceiling, doors, window, walls and the floor arranged in a certain order. Fakkeenyaaf girgiddaansaa, korneesiin, foddaansaa akkasumallee wantoonni garaagaraa chalkboardiinsaa akkamitti akka isaan itti orderii ta'anii jiran maal jedhama? Istiraakcharii manichaa jennaa jechuudha. The arrangement of each of these parts are known as the structure of school building. Haalli isaan ittiin kun arreenjii ta'anii jiran maal jedhama? Structure of school building jedhama jechuudha. Every substance in our environment is continuously changing from time to time due to both external and internal forces. Akkuma beekamu wanti naannoo keenyatti argaa oollu yeroodhaa yerootti jijjiiramaa deemu maaliif yoo jenne external fi internal forces kan jennu jira. Humnoota keessaatiif humnoota alaatiin illee jijjiiramaa deemu jechuudha. Due to this change it transfer from one form into other. Sababa kanaaf wanti ta'e tokko gara wanti tokkotti jijjiiramuun dirqama ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota naannoo keenyatti dhiibbaan irra gagga'u keessaa fakkeenyaaf qoraan fuutanii yoo gubdanii dirqama maal ta'a jechuudha. Gara daaraatti qayyaramaa jechuudha. Kun immoo humnoota alaa fi keessaatti nama damaachi. The transformation of substance is marked change in form, nature or appearance. Jijjiirama gaafa jennu karaa garaa ta'uu danda'a. Transformation of substance gaafa jennu foormiinsaa, haalli argama isaatii, neecharii uumamaan fi bifisaa illee jijjiiramuu danda'a jechuudha. These transformation are accompanied by energy changes. Guutummaatti wantoonni jijjiiraman kun enerjiidhaanii jechuudha. Energy changes jedhama jechuudha. Kanaaf viidiyoo taanu keessatti iskooppii isaa ilaallaa. Akkasuma exercise 1.1 kana wajjin hojjenna waan ta'eedhaaf subscribe godhaa. Ammeestii subscribe